ba'aa aanaa Jajuu keessatti murni bilxiginnaa halkan dukkana da'achuun manneen qonnaan bultootaa cabsanii seenanii uummata ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisaa jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Arsii Bahaa Aanaa Jajuu ganda Sooqee Baqichaa iddoo addaa Togicha jedhamu keessatti murni abbaa irree Koloneel Abiy Ahimadiin hoogganamu biltsiginnaan bakkeewwan garaagaraa keessatti caasaa isaa akka saamichaaf duguuggaa sanyii raawwachuuf tolutti ijaarrachuun hawaasa rakkisaa kan jiru yoo ta'u, gaafa amajjii 4 2026 manneen qonnaan bultootaa cabsanii seenuun namoota 6 ukkaamsanii hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti achi buutee isaanii akka dhabamsiisan jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Namoonni haala kanaan ukkaanfamanii dhabaman maqaan isaanii Amaanaa Kamaaloo, Hakimoo Jamaal, Iliyaas Ahimad, Muhammad Bashirii fi ilmaan isaanii kan ta'an Jamaalii fi Maashoo Muhammad kanneen jedhamanidha. Namoonni kunneen yakka dalaganii osoo hin taane sababa ilmi obbo Muhammad Bashir tokko barnoota xumuree eebbifamuuf jedhuuf jecha hawaasni naannichaa iddoo tokkotti walitti dhufanii eebba mucaa kanaa gochuuf qophiilee garaagaraa irra kan turan yoo ta'u, loltoonni kunneen immoo halkan dukkanaan mana cabsanii seenuun hawaasa guutuutti dheekkamaa turuun boodarra namoota kan isaan keessaa qabanii akka deeman jiraattonni bal'inaan arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsanii jiru. Namoonni kunneen warra hawaasa keessatti akkaan jaallatamoo ta'anii fi kabaja olaanaa qaban ta'uu jiraattonni himuun osoo nuti akka qaroo keenyatti ilaallannu nu bira dhabamsiisuun isaanii gadda nuti ta'e iddoo barbaadannu nama gaafannus dhabnee rakkataa jira jechuun jiraattonni gandichaa irraa dubbisne tokko tokko yaada isaanii ibsataniiru. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Oromoo keessatti waraana biltsiginnaatiin saamichi maallaqaa jiraattota irratti raawwatamu jabaachuun ibsame. Jaalwa Bibiyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Oromoo ganda Soontaa keessatti gaafa Majishan 2026 irraa eegale waraanni goleessaan sirnichaa maqaa sakatteen waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummatatti bobba'an maqaa da'oo yeroo mara isaanii kan ta'e gibira kaffalaa jechuun nagee tokko malee jiraattota gandichaa cufa irraa dirqamaan guuraa jiru. Kaffaltii qonnaan bultoota irraa 10,000 hanga 20,000tti kan guuramaa jiruu fi kanneen loon gabaa keessaa bitan irraa qarxa qarshii 500 hanga 800 kanneen mana jireenyaa magaalaa keessaa qaban immoo 20,000 hanga 25,000 saamaa kan jiran yoo ta'u, kanneen mana qaliifoonii qaban irraa ammoo foon kiiloogiraama tokkotti qarshii 100 dirqamaan irraa saamaa jiru jechuun jiraattonni gandichaa dararaa hamaa argaa jiran keessaa tokko arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Akka jiraataan gandichaa kun ibsutti sarbamiinsi mirgoota namoomaa aanicha keessatti waraanni murna biltsiginnaa uummata nagaa irratti raawwatu kan daangaa darbee fi guyyaa guyyaan tooftaaleettiin maallaqa jiraattota irraa saaman qofa bocatanii saamaa akka oolan himuun jiraattonni hedduun qaala'insa jireenyaatiin cinatti kan waraana Koloneel Abiy Ahimadiin gaafatamaa jirantu ammaachaa jira jechuun miira gaddaan addeessaniiru. Hanqina dinagdee kallattiilee maraan sirnicha mudatee jiru hordofee loltoonni abbaa irree kan mindaa isaaniif kaffalamuuf irra kan uummata irraa saamaniin qaawwa fedhii isaanii waan guutuuf jecha nagee fi gaafatama seeraa tokko malee hanga fedhii isaanii saamaa jiru. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Waamaa Galoo keessatti waraanni weerartuu PP hawaasa nagaa reebanii mana hidhaatti darbuun iraarsaa jiraachuun ifoome. Kutuu gabaasa kanaaf Jaalsa Baamboon Aliyyi. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Waamaa Galoo ganda Gootan Dilloo keessatti amajjii 2026 waraanni maafiyaan PP dargaggoo maqaan isaa Taganyee Fayyisaa jedhamu rifeensa keettu dheeraadha obbo wajjin hidhata qabda jechuun reebicha ulfaataa irraan gahanii miidhama qaamaaf saaxiluun boodarra immoo gara mana hidhaatti geessanii achitti iraarsaa jiraachuun ibsameera. Akka jiraattonni bakkichaa nuuf ibsanitti dargaggoon kun nama tuttuqqaa siyaasaa kamirraa bilisa ta'ee fi sababa rifeensi isaa dheeraa ta'e qofaaf reebichi hamaan irratti raawwatamuun namoota baay'ee biratti dubbii ijoo waan ta'eef dhuguma boodha jechuun waajjira poolisii Aanaa Waamaa Galootti geessuun dararaa akka jiran irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Murni biltsiginnaa tarsiimoo jibbiinsa sanyii uummata Oromoof qabaachuu isaa wanti mul'isu ilmaan Oromoo ajjeesuu, saamuu, gudeeduu fi mana hidhaatti darbachuuf dursee maqaa gargariitti moggaasuun amaluma isaati jechuun jiraattonni ONM itti himaniiru. Godina Walloo Aanaa Baateetti sababa hidhattoonni PP manneen barnootaa cufa buufata waraanaa taasifataniif baadiyyaa Onichaatti barnoonni addaan cituun barame. Caalii yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Walloo Aanaa Baatee baadiyyaa Onichaa mara keessatti hidhattoonni biltsiginnaa raayyaa ittisa impaayerattii fi milishoota jechuun of waaman maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo fi eegumsa naannoo jedhuun waggaa tokko oliif achi keessa buufatanii hawaasa aanichaa barjaa dharaa itti maxxansuun ajjeesuu, hidhuu, saamuu, manneen irratti gubuu, qorichoota irraa kutuu, geejjiba konkolaataa irraa ugguruu fi neetwoorkii irraa balleessuun itti hanqannaan manneen barnootaa buufata isaanii godhachuu bira darbanii barsiisotaaf barattoota akka mana barumsaa hin seenneef ugguranii barnoota addaan kuchisiisaniiru. Manneen barnootaa baadiyyaa Aanaa Baatee warra Waayyuutti sababa hidhattoonni murna biltsiginnaa baatii fulbaanaa darbe bara 2025 irraa eegaluun ofii keessa buufatanii barsiisotaa fi barattoota achi ari'uun barnoonni akka addaan citu taasisanii jiran kunis mana barumsaa Gaariroo sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa, Nagoo, Gurree, Kolfee,
Sallaaxxee, Madheerroo, Dambii, Hawwaaree, Roqaa fi mana barumsaa Dillisaa ta'uu jiraattonni aanaa baatee dubbisne ONM'tti himaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluun akka jedhanitti nuti maafiyoota bilisiginnaan uummata nagaa akka dararaniif nutti bobbaasin ba'aa fi gala dhabnee rakkoof gidiraan nurratti wal furus haaluma rakkisaa kana keessa teenyee ilmaan keenya barsiifachuuf wanti nuti hin taane hin jiru. Mana barumsaa keessa buufatanii nagaan hin teenye akka barsiisotaa fi barattoonni mana barumsichaa hin deemnellee akeekkachiisanii ugguraniiru. Osoo barsiisonni dhaloota qaruuf of hin qusatin ilmaan keenya barachuuf hawwii guddaa qabanii loltoota sirnichaan mana barumsaa irraa ugguraman kun waan qalbii namaa cabsu dubbachuuf illee qaanessaadhas jedhu. Itti dabaluunis qaamni biyya bulchu tokko rakkoo bu'uuraalee hawaasummaa adda addaa kanneen akka mana yaalaa, daandii, ibsaa, geejjiba konkolaataa, neetwoorkii, manneen barnootaa fi kanneen kana fakkaatan otoo yeroo ittiin kennin hatattamaan uummataaf furuu osoo qabu faallaa isaa immoo hawaasicha lafarraa duguuguu fi jiruu fi jireenya isaa itti dukkaneessuun qaroo isaa jaamsuuf ifaan ifatti haala kanaan hojjechuun diinummaa daangaa darbeedha jechuun dubbataniiru. Ministeerri ittisa Siiriyaa naannoo Aleeppoo keessatti dhukaasa dhaabuu beeksise. Dabalatasaaf jaasabaafan waggaarii. Ministeerri ittisa Siiriyaa naannolee kaaba Aleeppoo hedduutti dhukaasa dhaabuu kan beeksise yoo ta'u, tarkaanfiin kun haala waraanaa naannoo sanaa xumuruuf kan kaayyeeffate ta'uu ibsee jira. Akka ibsa tajaajilli oduu Arabaa Siiriyaa maxxansetti dhukaasa dhaabuun kun jimaata akka sa'a biyyattiitti ganama sa'aatii 3 irraa eegalee naannoo Ashiraafiyee Sheek Maksuudii fi Banii Zayid keessatti hojiirra ooleera. Erga aangawoonni aanaalee keessatti to'annoon akka uumame himanii booda ministeerichi akka jedhetti haala waraanaa guutummaatti xumuruuf jecha gareewwan hidhatan hanga jimaata ganama sa'a 9tti naannolee keessaa akka ba'an kennameera. Beeksisni kun kan ba'e erga ministeerri biyya keessaa humnoonni nageenyaa keessoo Siiriyaa gara naannoo Ashiraafiyee bobbaasuu eegalanii booda gareen shororkeessummaa PKK yookaan YPG ofirraa ba'uu isaanii hordofeeti. Aangawoonni akka jedhanitti bobbaan kun miseensonni YPG hedduun Sheek Maksuudii fi Ashiraafiyee irraa baqachuu isaanii hordofee yoo ta'u, kaan ammoo naannoo sanaa baqachuu isaanii ibsaniiru. Waraanni Siiriyaa bakkeewwan YPG Aleeppoo keessatti argaman irrattis dhukaasa cimaa fi xiyyeeffannoo qabu kan raawwate yoo ta'u, kunis aleellaa garee kanaan yoo xiqqaate namoota nagaa 9 ajjeesee fi kurnootaan madeesseef haaloo ba'uuf akka ta'e aangawoonni himaniiru. Bitootessa 10 bara 2025 pirezidaantiin Siiriyaa walii galtee SDF dhaabbilee mootummaa keessatti walitti makuu tokkummaa naannoo Siiriyaa irra deebi'ee mirkaneessuu fi yaalii qoqqoodinsa kamiyyuu kuffisuu kaayyeeffate mallatteessuu isaa beeksiseera. Ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan gumaacha waraana bilisummaa Oromoof gurmuun jaarmiyaa Abbaa Waboo biyya Jarman amajji tokko guyyaa waboo fi jirraa bara haaraa 2026 ilaalchisuun yuuroo 1,150 guyyaa gootota Oromoo eebila 15 sababeeffachuun yuuroo 260 hundeeffama miidiyaa irratti biyyoolessa Oromiyaa waggaa 5ffaaf yuuroo 100 buusii miseensummaa gurmuu Abbaa Waboo biyya Jarman yuuroo 2,690 gumaacha fincila diddaa garbummaa gaafa 9/11/2025 yuuroo 1,725 waliigala yuuroo 8,225 gumaachanii jiru. Qarshii Impaayera Itoophiyaatti miliyoona 1,606 bakka hoogganni Abbaa Waboo barbaadetti qaqqabsiisuun dhaamsa armaan gadii dhaammatanii jiru. Nuti sabboontonni ilmaan Oromoo biyya Jarmanii keessa jiraannu hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma akeekameef goottee tumsa jaarmiyaa keenya Abbaa Waboof taasifnu cimsinee kan itti fufnu ta'a. Abbaa Waboon haa waaru jechuun dhaammachuu isaanii gabaasa ajajaa olaanaan Abbaa Waboo arrata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Kaanfi jajjabeen Waboo fudhate kanaan loltoota maafiyaa bilisiginnaarraa 5 battalumatti ajjeese 4 madeessuun kanneen irraa hafte baqachiisee of booda deebiseera. Gootichi abdiin saba cunqurfamaa Waboon tarkaanfii loltoota PP irratti fudhatu jabeessee ittuma fufuun godinichuma aanaa Roobee ganda Jeenaa iddoo addaa magaalaa Jeenaa jedhamu keessattis gaafa amajjii 7 2026 halkan waraana bilisiginnaa maqaa baazaarii jedhuun duukkanaan dhaabbattee hawaasarraa humnaan maallaqa osoo guuraa jirtu aleeluun hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaalee isheen walitti guurte mara gubee barbadeessuun sagantaa ishee fashaleessee jira. Akka maddeen odeessichaa jedhanitti ganama bariisaa loltoonni sirnichaa bakkicha dhaquun sababa uummata kanaaf jecha dhiigni keenya dhangala'e waan ta'eef nutis isaanumarraa kaffalanna jechuun hawaasatti dhaadachaa turuus ibsaniiru. Tiksitoonni Irbuu Shinnigaa jajjabeen ilmaan sabaa waraanni bilisummaa
bilisummaa Oromoo godinichatti tarkaanfii ergamtoota diinaa kokkee qabuu jabeessanii ittuma fufuun abdii fi waanteen sabaa gaafuma amajjii 7 galgala godinichuma aanaa Zuwaayee Dugdaa ganda burqaa lammaffoo jedhamu keessattis ergamtoota murna bilisiginnaa hawaasa gandoota garaa garaa irraa walitti guuruun gandicha keessatti hiraarsaa jirtu mooraa ishee keessatti itti marsuun tarkaanfii irratti fudhateen loltoota 5 irraa ajjeesee 3 madeessuun kan hafte baqachiisee mooricha keessaa baasuun qawwee AKM 1 fi boodattafaa 3 irraa eegee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Tiksitoonni kaayyoo haqaa mooricha keessaa erga diina baqachiisee baasee booda hidhamtoota maqaalee garaa garaatiin mana hidhaa bakkichaa keessatti hiraarfamaa jiran mara mooricha keessaa gadhiisuun moorichas ibiddaan barbadeesseera. Akka maddi dirree lolaa odeessicha ibsutti namoonni achi keessatti hidhamanii dararamaa turan daa'ima xixiqqoo irraa qabee hanga maanguddoo umuriin isaanii buleeyyii ta'an kanneen gargaarsi isaaniif barbaachisu achi keessa kan jiran yoo ta'u nyaatas akka hin geessineef maatii irraa ugguranii beelaan miidhamuu fi yakka tokko malees namootni hedduun hidhamanii miidhamaa turuus ifoomseera. Ittuma fufuun korommiiwwan lixa biiftuu abdiin saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda Sarbaa jedhamutti har'a amajjii 9 2026 loltoota murna gabroonfataa PP irratti tarkaanfii rifaasisaa fudhateen kashalabboota koloneel Abiyyi Ahimad du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaas irraa hiikkachuu beeksiseera. Tarkaanfii fudhatame kanaanis loltoota faashistii bilisiginnaa irraa 5 ajjeesuun hedduu madoon adabee injifannoo cululuqaa galmeesseera. Gama meeshaatiin qawwee AKM 15 fi SKS 1 irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolcheera. Tarkaanfii gootichi waboon tiksitoota barcuma nam tokkee irratti fudhatu cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.